Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota, jaalatamtoota, maatii Taaddaluu kan biyya keessa kan biyya alaatti argamtan akkasumas biyya lafaa guutuu hundarratti argamtan nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti, gooftaan haa ulfaatu. Inni madda nagaa keenya ta'e, inni gargaaraa keenya ta'e, inni guyyaa fi sa'aatii kana nuuf kenne maqaa isaa haa ulfaatu jedha. Warra gaddan keessa warra gammadan, warra rakkatan keessa warra boqonnaa argatanii, warra bo'an keessa warra kolfan kan nu taasise waaqayyoodha jechuudha. Dandeettii fi jabina keenya miti. Maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Haala kamuu keessatti maqaa waaqayyoo hin galateeffatama jechuudha. Dandeettii fi jabina keenya miti har'a gahuun keenya. Kanaaf iyyuu nuti nama cubbamtoota, nama daqiiqaa tokko fi sekondii tokko dabalachuuti hin dandeenyedha. Fedhasaa waan ta'eef har'a gahuun keenya. Nagaa isiniif haa baay'atuun jedha irra deebi'ee. Tole nagaa kootti aansuudhaan akkuma beekame warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatanii jalqaba irratti laayikii, sabiskiraayibii akkasuma koomentii sheer gochuudhaan maatii kootti dabalamaa. Warroonni immoo maatii koo taatanii jirtanii hedduu tokko eebbifamaa. Warroonni gargaarsa keessanii, deeggarsa keessanii jabaadhu si duukaa jirra jettanii sheer, laayik, kooment gochuudhaan sadarkaa kanarraan nageessanii guddaa tokko galatooma. Galanni keessan guddaadhaan jedha. Hedduu eebbifamaa. Dhugaadha. Har'a baay'ee gammadeen jira. Hedduu gammadeetan jira. Maaliif yoo jettanii gaafa dadhabbii ofii ijaan arganii hedduu nama gammachiisa jechuudha. YouTuberri koo miseensa sana godhatee jira. Kongiraa naan jedheeti jira. Hedduun gammadee jira anis. Kunis immoo kophaa koo miti. Gargaarsa keessanidha. Yeroo keessan aarsaa gootanii haala hin mijanne keessa dhaabbattanii liiv irratti nafaana ol baatanii na jajjabeessitanii koomentii sheer gochuudhaan na bukkee dhaabbattanii sadarkaa kanarraan nageessanii galanni keessan guddaadhaan jedha. Hedduu tokko gammadeen jira. Dhugaadha. Gaafa yuutuubii jedhanii haasa'anii, gaafa wantoota nama kofalchiisanii, wantoota barumsa namaaf kennanii, gaafa yuutuubararraa laallu wantuma salphaatti hojjetamu fakkaata jechuudha. Garuu baay'ee ulfaata. Chaalenjii hedduu of keessa qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu sana hunda keessa darban immoo gaafa firii ofii, dadhabbii ofii ijaan arganii hedduu namatti tola jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu gammadeetan jira. Gammachuun kun immoo gammachuu keessanidha. Maaliif namni tokko homaa ofii gochuuti hin danda'u. Namni namaan bareeda waan ta'eef jajjabina sinna jajjabeessitanii nan gammadee. Hiriyoonni koo hundi keessan guddaa galatoomai. Warri immoo ganaa chaanaala kootiifis maatii hin taane makara maatii kootti dabalamaa jechuudha. Gaafa laayikii, sabiskiraayibii, koomentii godhaa isiniin jennu yaani dadhabbina hin qabu jechuudha. Waynis kaffaltii hin qabu. Akkasuma yookiin karaa waraana wayitti isin ergina miti. Namni tokko kan beeku hundi hin beeku waan ta'eef gaafa laayikii, sabiskiraayibii, sheer gootanii si fayyada jechuudha. Maaliif namni jecha namni tokko dubbatu namni biraa beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef walirraa barachuu jechuudha. Kanaaf koottaa gamtaa taanee tokkummaa taanee wal jajjabeessina, beekumsa tokko qaburraa waa baranna kan jennu walitti dabalamuudhaa fi laayikii, koomentii, sheerii godhaa isiniin jenna jechuudha. Hedduu tokko eebbifama. Warri isiniif galu guddaa tokko eebbifama jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaa hedduu tokko gammadeetan jira. Baay'ee gammadeetan jira jechuudha. Warroonni ganaa yuutubara banachuudhaaf jirtanillee waaqayyo isin haa gargaaru, sifaana haa ta'uun jedha. Warroonnis immoo ganaa gidduudhaan geessanii abdii kutannaa keessa galtanii yuutubarri kunii nu aarseera, sabiskiraayibii nurraati kaasaa, sa'aatii nurraati kaasaa, viyuu nurraati kaasaa warroonni jettanii abdii hin kutatina. Namni kaayyoo fi karoora qabu eessumallee hin ga'a jechuudha. Bakka yaade sana enuma ga'a jechuudha. Namni tokko gaafa dadhabe jennu nama abdii kutatu jechuudha. Nama haala laalee yeroo laalee abdii kutatu jechuudha namni dadhabaa kan jedhamu. Eenyumtiyyuu namni karoora qaba, abdii qaba taananii, kara fuulduraatti kaka'umsa qaba taananii lafa yaade enuma ga'a jechuudha. Dhugaadha.
wantoonni baay'een wantoonni haala nama faallessanii wantoonni duubatti nama harkisan waa baay'eetu jira biyyi lafaa kanarra jechuudha. Dhugaadha isa keessa immoo darbuun dirqama keenyadha. Akkuma warqiin ibiddaan waan meeqa ta'ee ibiddaan gubatee isa keessaa akkasitti miidhagee gati jabeessan gabaarra oolu namni dhalli namaa ta'es qormaata keessa darbuun dirqamadha jechuudha. Maaliif keessa darbuu fi bukkee darbuun tokko miti jechuudha. Gaafa qormaata tokko qoramanii keessa darbanii qormaata kara fuulduraa itti dhufuu fi ittiin ulfaatu jechuudha. Maaliif waa'ee qormaata duraa argan jechuudha. Garuu gaafa immoo osoo homaa hin argiin kara fuulduraatti deemanii kufaatii hin taane kufuu jechuudha. Kanaaf iyyuu qoramuu keessaniin abdii hin kutatina. Biyyi lafaa waan hedduudhaan nama qorti jechuudha. Wanti hundi wal lamaaf hin qixxaatu jechuudha. Wanta dogoggortanirraa barumsa argattu. Dogoggorri keessan kara fuulduraatti kaka'umsa isiniif kenna, cimina isiniif kenna jechuudha. Dhugaadha dogoggorri ofii akka mana barumsaatti nama barsiisa jechuudha waan hundaa. Dogoggora ofirra waa hedduu baratu jechuudha. Osoo hin dogoggorre ta'e ani haala sirri keessan jira jedhamee itti fufuutii danda'u jechuudha. Namni kaminuu hin dogoggora. Garuu dogoggora sanirraa waa hedduu baratu jechuudha. Isa kaleessatti akka deebi'anii hin dogoggorre dogoggora sanirraa hin baratu. Kara fuulduraatti illee tarkaanfii riqicha namaaf ta'a jechuudha muudannoon fi kanaaf iyyuu warroonni karaarra jirtanii abdii hin kutatina jabaadha waaqayyoon irratti kadhadha kan waaqayyo jedhe inuma raawwatama jechuudha. Wanti waaqayyo jedhe inuma raawwatama. Dhugaadha yeroo baay'ee abdii nama kutachiisa jechuudha. Kanaaf iyyuu abdii kutachuun immoo nurra hin jiru jechuudha. Ani jechuudha yeroo duraatii fi viidiyoo nani TikTok irratti hojjedhe tokko karaa YouTube itti dabarsee jechuudha yeroo jalqaba banu. Gaafa achirratti dabarsu maal ta'e beektu copyrightii naan jedhe. Copyrightii naan jedhe ji'a 3 na adabee jechuudha. Guyyaa 90 na adabee. Angasumatti jechuudha hiriyoonni koos wantoota garaagaraa iddoo baay'ee tokko na bukkee dhaabbataniiru. Hedduu tokko galatooma isiniin jedha. Warroonni na jajjabeessaa turtan homaa miti copyrightiin kun irraa ka'a obsa godhadhu warroonni naan jettani. Har'a kun hundinuu raawwatamee guyyaa gammachuu koo ijaan argeetan jira. Waaqayyo haa galatuun jedha. Inni sadarkaa fi guyyaa kanaanii haala kana hunda nu dabarsee guyyaa kanaan nu gahee guyyaa gammachuu koo immoo ijaan na agarsiisee waaqayyo haa ulfaatu. Dandeettii fi beekumsa kooti namniti gargaarsa waaqayyootii fi gargaarsa keessaniin jechuudha. Hiriyoonni koo hundi keessanii galanni keessan ana biratti guddaadha jechuudha dhugaadha. Eenyumti keenya gora biyya hormaa keessatti haala mijatu keessa jiraanneeti miti dhugaa dubbachuudha fi dhugaa shamarran batalee shamarran biyya arabaa jechuun tokkoffaadha dhugaadha dhugaa tokkoffaa maaliif hojjettanii chaalenjii hedduu beekti jechuudha shamarran biyya arabaa chaalenjii hedduu keessa darbiteeti akkuma warqiiti jechuudha shamarran biyya arabaa akkuma warqiin ibiddaan qoramee waan hedduu ta'e gati jabeessan gadi bahu shamarran biyya arabaasi akka warqiiti. Dhugaa baay'eesin jaaladha jabaadha karoorri keessan kara fuulduraatti haa ta'u. Maaliif yoo jette yoo jettanii yaani biyya namaa keessatti jechuudha manni namaaf mijatu jira manni namaaf hin mijanne jira. Kana keessatti jechuudha odoo hojii madaami isaanii hojjetanu odoo kushina keessa dhaabbatanu osoo daa'ima isaanii wajjin asii fachi kaatanu gaafan biyya kootti immoo galee waan sadarkaa guddaarra gahuutiin qaba saba koo gargaaruutiin qaba maatii koo gargaaruutiin qaba jedhanii osoo dadhabne osoo raftii fudhannaa boqonnaa godhannaa osoo hin jedhin kara YouTuber isaaniitti immoo dhufanii waan lama hojjetu jechuudha waan lama fayyadamanii galu jechuudha. Hojii madaami isaanii hin hojjetu mindaa ji'aan argatu asiin immoo achumaan YouTuber isaanii hin hojjetu dhugaa hedduu tokko namatti tolu jechuudha obsa godhatanii. Manni hundi akkuma jedhe wal qixa miti. Manni nagaan jira, manni nagaan hin qabnes jira waaqayyo nagaa haa kennu. Kanaaf iyyuu kana hunda keessatti dadhabne irraa odoo hin jedhin tattaaffii godhatanii jecha nama hunda danda'anii namoonni biyyaallee waa baay'ee jiru jechuudha shamarran biyya arabaatiin maqaa itti moggaasu jechuudha shamarran biyya arabaa jedhu shamarran biyya arabaa warqiidha.
dhugaa ma dubbachuudhaaf shamarran biyya arabaa warqiidha sinin jedha. Kanaaf iyyuu guddaa tokko galatooma gammachuun koo gammachuu keessanii warri ganaa dhufaati jirtanillee guyyaa gammachuu keessanii waaqayyo ijaarsina agarsiisu sinin jedha. Guddaa tokko sin jaaladha baay'ee sin kabaja hedduu tokko eebbifamaa adara akkuma beekamu immoo warri ganaa gara chaanaalii kootii dhuftanii taaddalu tuub jechuudhaani subscribe tuquudhaani akkasuma mallattoo akka alarmii isinitti dhufaa isa tuquudhaan maatii kootti dabalama wantoonni nuti guyyaatti dabarsinu akka sin bira hin darbine dhaggeeffadhaa itti bohaaraa irraa baradhaa sinin jenna. Guddaa tokko eebbifama wal jajjabeessuun aadaa keenya nutillee saba keenya bukkee dhaabbachuudhaaf karoora qabna waaqayyo nu faana haa ta'u. Biyya keenya guddisuudhaafidha jechuudha. Namni tokko gaafa hojjetu jireenya dhuunfaa sabichaa bareechuu osoo hin taane lammii ofii saba ofii maatii ofii jijjiiruudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu kun immoo jalqaba malee xumura miti jechuudha. Hanga xumuraatti immoo waaqayyo nu faana haa ta'u. Har'a viidiyoon koo gammachuudhuma koo ibsachuutiin dhufe viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaadhaan naa turaa hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja turtiin keessan turtii nagaa haa ta'u.